harka sadu gammachiisa qabanne isin dhufne jirta shari'a zeenidha bilaash fiddee jirti HTML plus kan duraan moobaayilii dalagisan akka fiddee jirti saniifu YouTube channel keenya dhaqaatee subscribe godhaate nu hordofa asumaan gara viidiyootti dabarra nu wajjin turtii gaarii. Asumaan gama barnoota keenyaatti dabarra nu hordofa nu wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Odaguma barnoota keenyaatti hin seenin dura dirqama telegiraama buufattanii qabaachuu qabdanii jechuu isin. Telegiraama qabaachuu qabdanii jechuu. Telegiraama keenya guyyaarraa isaan kana shirkaa isaanii telegiraama isaanii kana join godhuun dirqama jechuun irratti. Join gootee isaan hordofuu risaalaa isaan ergan isaan biyyoota hundaaf gadhiisanii fakkeenyaaf biyyoota hedduuf gadhiisanii Peeruu fa'aa hedduu biyyoota hunda addunyaa Niijer fa'aa hedduu biyyoota Afrikaa Eeshiyaa hunda Awurooppaa hunda keessatti bilbilaash hojjetu jira. Isin kanumaafuu join godhuun dirqama jechuudha. Join isaan goonaatanis asirra dhuftanii yoo isa jildanis ni dhufa. Kana malees aappichuma keessa seentanii saara sadeen kana tuqxanii Telegram channel kajoo kana asumaan seenuu dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaan amma asumaan seenu. Kana tokko diree Telegram kati qabdu keessaa kana si filachiisa. Internetan filatina. Internetan filatina. Telegram filadda. Telegramaan seena. Ogguu kana dhuftan risaalaa galgala kana buusanii jechuudha. Risaalaa tana dhayiteeti. Gattuu itaa jechuun marti amma fakkeenya akkana dhufti galgala gurgurta. Isin dhayitanii shabaka xiqqaa tokko harkattaniis gattuu itanii akkana marti jechuudha. Akkana marteeti akka sanaa taatee kun dhumte mutunis. Feddeeti tun amma Kolombiyaadha. Suudiidhaa miti. Tun Kolombiyaadha ni gartan jeetin yaada. Ta Suudiidhaa kunuuti. Akhira jalaa jirti. Tana fuudhee irra gaddaa jechuudha. Eessa gaddooytan hanga kana gaddooytan asumarratti. Kan ta'u gaddooytan haan moggaan akka biraa fidaa kun akkana fidaa warri kana fidee tuqaa sadiin tana tuqxanii jechuudha. Ogguu tuqaa sadiin tana tuqxan open kayyoo kana tuqxan. Open gootanii samboota kanatti isin filachiisa aappii kana filattan. Fuuteetti gaddooyta. Qattee taasise fida. Anammoo waan isuma fayyadamuudhaatti jiruuf isumatti hin fayyadamuudhaatti jira niin dhaaba. Khalaas maaf hin dhaabaa kunoo isin kanuma fiddanii Jarman irra godhattanii jechuudha alaabaa tana. Fakkeenyaa iyyaa dhaabu. Haa dhaabu ogguun akkana dhaabe. Aadaa adda fedhiifama. Kan akkana gaddooytanii duraan Ameerikaa irra nu dalagaa jechuudha. Amma Ameerikaa dhiiftaniiti Jarman dhuftan. Kanarra gaddaawwattanii alaatul kuno. Okay. With the impact to my business and income, my retirement gets pushed by Only about 6 months. not years. You should feel good. Remember, you've got a Ada cuftanii kuno samboota za'aata isin dabalachuu barbaannaan as dhuftanii tuqaa sadeen tuqxanii sa'a isiniif dabala. Khalaas. Okeedha. Bustanii itti fayyadamtanii jechuudha. Barnoota keenya kanarraa kanuma yoo kun dhaabbates karaa biraatiin walitti dachaana. Hangasittu. Kun dhaabbatus karaa biraatiin walitti dachaana. Hangasittu YouTube channel keenya subscribe, like, share godhuudhaan nu jajjabeessaa nu jina dhaabbadhaa. Nu hordofaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Galatooma waan hordoftanii. Like, share, subscribe hin dagatinaa.